فإلما فرق الكل جال اللي كيفتي كينيا مارمي وندو كينيا ولينتو ما ماما صاحبي خليها شوفي شنو تقول انا ما فهمتش لغتها هذه نعم باديا قل على فلوني أورميا هاتيان أميسومي جرى جرتو هردفتو تاكينيا جالة مود أفكابا جمودي بنيترا تورتي ويا مراسا بودي ولت بنيترا أكم جرتني فياكي سنجرتو أنسناقا كودا قلني فلفني واقعي ودفاتا وبني توري تقوم بيك تنكاوكتي على أما كان جولن بي عربا جرتن با إسني تجمودن داوجيني سبب مخجيتي راكن كايبني مالي ركو برامتي نغا كينيا جرا كمسين فيا جرتو سنين جتا كم تتأصل واي تقو obbolleeti keenya dhukkubsattu takkarra dubbachuun barbaada obbolleeti keenya tana akkuma viidiyoo ishee jalqabarratti isinitti mul'isesanii sifaanan deeme du'a jetti madaamidhaani madaamin immoo afaan sagal viidiyoo ishee waraabde waan isheen jettu hin beeku maal jechaa jirti kan jettu waraabde jechuudha mucaan tun sammuutu cinqamee dhukkubsattee waan baay'ee nama gaddisiisudha biyya namaa kana keessatti waaqayyo nama dhukkubsini maal jechuun barbaade asirratti beektanii shamarran keenya rakkoon yeroo baay'ee shamarran Itoophiyaa bichaa sammuun tuqamu maal jettanii yaaddume tokkoffaa ijoollee baadiyyaati kan rakkoo kanaa saaxilamu ijoolleen magaalaa araadaadha maatii birallee bakka fedhan deemanii bulanii waa hedduu beekan kuni maalifan faara sirba sansinni sirba beektu jalqabarratti baadiyyaa galaala falooni oromiyaa haadiyyaa namisoomii kan hin jedheefi shamarran baadiyyaatu na jalaa miidhamaa jira biyya namaa kanatti ijoolleen magaalaa araadaadha bakka feete galti bakka feete oolti shamarran baadiyyaarra dhufte garuu maatirraa fagaataniin beekan osoo maatii qarqaaran osoo maatii bira jiraatan osoo maatiidhaa mana haran osoo bishaan waraaban biyya namaa dhufan daa'imummaa isaaniitiin illee jechaadha sababni sammuu tuqamuu isaanii cinqatiidha yaaduudha bakka uumamaatii koo biraa waan ba'aniin beekneef badhisanii yaaduu keessa darbanii akka sammuun isaanii iraaree sadarkaa maraachuu irra gahanii sammuu isaanii tuqamuu irra gahan jechaadha shamarran baadiyyaa kanaafan gorsa qaba gorsi ani qabu maal isinitti fakkaata iyaadina baay'istanii wanni isin yaaddoon yoo bakka yoo dandeechanii obsuullee hin dandeenye biyya nagalchi jedhaani osoo yaaddanii sammuu kusin tuqame sadarkaa zeeroo irra hin gahin jechaadha biyaansi yoo xiqqaate maatii keessan viidiyoodha laaluu dubbisuu yaada bakka maaliif obsuun dandeessanii maraachuu keessa geessanii sadarkaa of wallaaltanii carqii baafachuu irra gahaa jirti shamarran keenya baadiyyaarraa dhufte kanaafuu please baay'istanii yaadinaa isin warri baadiyyaarraa dhuftan ijoolleen magaalaa araadaadhaanii obsitee waa hunda beekti magaalaa keessa deemtee maatirrallee bakkee bultee waa hedduu beekan ijoolleen baadiyyaarra dhuftu garuu taasuma maatirraa baatee waan hin beekneef qarma biyya ormaa kana dhuftu bichaatti maatitu deddeebisaa gaboo waraqaa piroosasii fixattullee gaafa kaan bakka xiyyaara kortee dhufti waan ishiin beektu hin jiru maatirraa fagaachuu kana yaadde gaafa jettu sammuutu tuqama jechaadha kanaaf obboleettii kiyya mucaa keenya kana waaqayyo ishee fayyisu waan baay'ee garaa nama nyaatudha jechaadha akkuma viidiyoo ilaaltanitti shamarran keenya baay'een sin jaalladha baay'een sin kabaja bootaan sinii qaballee na jalaan dhibbatina baay'istanii biyya namaa kan dhuftanii fi obsa bakka yaadoo doon taanetti yaaddanii haga sammuu sin tuqamu keessattuu immoo madaamii badduu bira yoo sin qaqqabe madaamonni badduun takka akka sin maraattan sin gochuu dandeessiyyu nyaata qoricha sin ilaatu dandeessi akka ati isaan biraa bahuu hin dandeenye hojii isaanii bicha akka hojjetuuf akka ati maatii kee yaadachuu hin dandeenye si gochuu dandeessi qoricha jechuudha akka sammuu si yaadachuu kanaafuu isin asirratti maal gochuu akka qabdan isinitti dhaggeeffadha madaamin tokko badduu gaafa taate
yoo xiqqoo mataan si dhukkube kiniiniidhaan sitti kaate taanan hin liqimsinaa kiniinii argitanillee. Maaliif kiniiniin kun dirqama mataan si bowwaafateedha kiniinii yoo isinii kennan hima fuutanii liqimsitan tokkoffaa dhibeen keessoon dhibee bowwoo ta'uu danda'a. Dhibee sammuun narvii si tuqamuu danda'a. Wanni beektu hin jiru. Kanaafuu mana yaala nageessi jedhaani. Mana yaala nageessi cheekaappiin godhadha malee kiniinii nyaachuu miti. Kiniinii gaafa nyaattee jettis kiniinii waan biraa dhibee biraa sitti uumuu danda'a. Kiniinii yeroo baay'ate fakkeenya shamarran kiyya kan mana madaamii jirtan hundumti keessa akka waliigalaatti namoonni mataan bowwaafatan jiraachuu danda'a. Amma fakkeenya ana gizee tokko akkasumaan lafaa ka'e osoma waa takkan ta'an osoma waa takkan aarre oluma ka'e jim godhe sammuu kana na bobee ibidduma kanatti qabee sammuu kun na dhukkuba jechaadha. Hai garuu kiniiniin fudhu dafe'an yaani ona dhukkubee gafedhe na dhukkubeetu na dhiisa malee na waqaree na dhiisa malee kiniiniin fudhu. Kanaafuu bilisa of eeggannoo taasisaa gaafa madaamiin callistee kiniinii sitti kennitu kiniiniin baqatan boyyooti jettanii hin liqimsina yookiin barreeffama waraqaa guutuu kiniinii baastee akkatti sitti kennitu fa'a baay'ee rakkoodha waan isaan beektan jechuudha. Kiniinii yoo ta'e kan panadoolii fi fiivadoolii sun barreeffama qaba waraqaa isaa wajjin kaartaa isinitti kennite isa sanuyyuu googeelii irratti baqaan barreeffamni wal fakkaachuu danda'a. Panadoolii jedhameetuyyuu kan rakkoo sammuu xiinsammuu sammuutiif nama saaxilu baay'eetu jira jechaadha. Kiniinii akkasii san nyaachuun dursatti isin googeelii keessatti seerchii godhaati laala tiraanisleetii godhaa maal jechuudha. Miiligiraamii 500 maal jechuudha jechi kun jedhaati ingiliffa san gara afaan oromootti googeelii irratti tiraanisleet godhaati ilaala osoo nyaatiin dura jechaadha. Obboleettiin keenya kun immoo nama amma dhufe warra amma dhufe keessa ijoolleen amma dhufte warra duraanii dhufu malee warra amma haaraa dhufaa jira namni silkii hin qabne hin jiru. Oo dhuftellee maadaamonni ammaa hin bitan silkii. Maaliif ijoollee nuu teessifaa waggaa dheeraa minaami waan yaaddu akkas nama teessifachuuf namaa bittu jira madaamiin takka immoo namarraa fuutiyyuu kan namni qabatee biyyaa dhufe garuu ijoolleen baay'inaan amma silkiin dhabdan. Kanaafuu of eeggannoo taasisa. Waaqayyo isin haa eegu ofii gaditti inni isin haa eegu garuu isin dirqamaatti of eeggannoo taasisaa jechaadha. Hojii bichaan laalina ofiif bootaa kenna yoo ati jiraatte hojiin hojjetama. Ati amma odoo dhukkubsatte inni muca'oo sana amma dhukkubsatte sammuun ishii tuqame jechaadha obboleettii keenya kana waaqayyo nu haa fayyisu. Madaamiin kun amma deemtu saraatanyaa biraa fudhatti. Ishii hoo kalas gara Itoophiyaa gad darban dhukkub fayyaa hin qabdu. Maali dhukkubsatte? Maal rakkoon ishee marammarame dura biyya marammaramtee meedikaala seentee fayyaa guutuudhaan dhufte obboleettiin kun. As geechee rakkoomti ishii mudate maali jedhee imbaasiillee hin hordofu biyya keenya. Imbaasiin Itoophiyaallee warroonni dallaala dhiifama warroonni dallaalan jechuudha. Dallaalan gaafa dhuftan dallaalonni Itoophiyaa jechuudha birrii san bichaan laalina. Ijoollee kana maalirra akka jiran. Gaafa dhuftu mucaan kun meedikaalatti birrii meeqa akka fixxe marammaramtee dhuftullee laalaa fi mallaqni win darba boru seenan isin gaafata seenaan fi seerrillee isin gaafata mucaan akkanaatu lubbuun gaafa kaate Itoophiyaa keessatti atillee dalagattee jiraachuu hin dandeessu. Namni obboleessa makalaakaa dhabeen jiru namni obboleessa waraana bilisummaa keessa dhabeen jiru gaafa san uummanni lakkoofsuma keetti kennee qalsi godhaniif lafa si buusan. Seerri Itoophiyaa keessatti nama gaafachaa hin jiru sa'aatii kana nama ajjeese. Kana wadhu. Birrii nyaattanii ijoollee fuutanii ergitaniitu maalirra akka gahan osoo hordofiin bakka bilbila irraa cufattan. Tarii mucaan kun rakkattee sammuun ishii tuqame hojiin itti ulfaatee hojjechuullee dadhabdee isin dawwalattee irraa kaasuu dandaniiti. Aartee abdii kutattee hojii asiif achi nama waamanii Araboonni kan beektanii sarraatanya afaan hin beekne keessattuu sunis asii buutaa sunis asii harkisa mucaan afaan Arabiin beektu Oromiif dubbattii nu madaamitti jechaadha. Sunis kootu siin jedha harkaan qabeessi harkisa sunis achiisi harkisa sammuun hin tuqama ijoollee addisii dhufte afaan hin beektu rakkoo ishii maal akka ta'e hin beekamu tarii hojiin itti baay'atee cinqamtee mana qayyaradha naa qayyaran jennaan diddee madaamiin tarii waatti shuu jedhem cawun aartee gubattee isin bilbila irraan kaastan warri dallaalota. Kanaafuu shamarran keenya karaa seera koottaa. Dallaalan jedhina ijeensi qaxxitaa deema gizee fedhetti isin yaa dhufu fiizaa. Dallaalli hanga isin deemtan taanan bakka isin jirtan quba keessaniin qabu birrii keessa fudhatee jenna. Maaliif lubbuu keenya taphanna riba?
La dallaanis hin deemina. Ijeen sirra yoo dhuftan gisee fedhate turullee sin yaa dhufu fiizaan. Maatillee deemee ijeen san gaafachuu danda'a. Dallaalan gaafa sin fixe iggotti akka iggotti garuu birrii san hunda baastee dhufta malee iggotti dallaalama dallaalan deemamu. Kanaaf of eeggannoo taasisa. Bilis. Of eeggannoo guddaa taasisuu qabda sirratti. Tokkoffaa fayyaa keessanii fi lammaffaa immoo sammuu keessaniif. Yoo har'a jiraatte boru hojjetatta. Gorsi kun hunduma shamarran biyya Arabaa jiranii fi baay'istaan immoo hin yaadina. Hin dhiphatina of hin dhiphisinaa dhugaa. Waan obboleettiin keenya kun keessa jirtu waan garaa nama nyaatudha. Kanaafuu bilis shamarran koo baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja, baay'ee garaa na nyaatte bica'uun kun maalifan keessa gadi bu'ee waa'ee kanaatirraa haasa'e. Yookiin gammadee yookiin dhukkubsachuu ishiititti gaddeeti malee gammachuu miti. Keessi kiyya odoona gubatudha. Osoo hin bira jiraadhee mucoo san rakkoo ishii kan beeku ta'e natti tola. Akkuma viidiyoo ishii jalqabarra laaltan san jechaadha. Kanaafuu wadiif yaada. Dallaalonni achi sin darbite sin hin laaltu. Ejeensiin Itoophiyaa illee oduu jiraatee kan nama hordofu hin jiru. Garuu immoo ejeensii seeraa higgaawii kan mootummaan beeke taanaan ejeensiin sun dhayxeewoo kasastellee dirqii isaa hordofa. Jaalatee miti jechaadha. Hawaasni keenya baadiyyaa maalummaa ejeensiin beeku rakkoo jiru hin beeku calliseetuma dallaalota hattuutti ijoollee ofii kenne ijoollee isaanii rakkoo akkanaatiif saaxilaman jechaadha. Kanaafuu of eeggannoo godhaasaniin jedha. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Hojiin Ramadaan ammoo Rabbi isiniif haa salphisuu kasinitti cimeellee galatooma. Warreen dhaggeeffatan viidiyoo adda addaa qabannee waa'ee shamarran keenyaaf sagalee ta'uun dhiisnu yeroo ammaa kana gadi fageenya dhimma shamarran biyya Arabaa irratti hojjennaa. Maaliif rakkoo shamarran biyya Arabaa rakkoo kooti jedhee waan amanuuf isaan irratti hojjedha. Galatooma. Sheer godhaa viidiyoo kana ammoo wal qaqqabsiisa isii fayyada. Waan rakkattan kamirraa sagalee isinii taana koomentii jalatti lakkoofsa keessanii fi dhimmicha nu barreessa.